Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka isin jirtanitti sinaa qaqqabu jecha gabaasa tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo waxabajjii 18 bara 2022 isiniif dhiyeessa. Injifannoowwan boonsoo fi cululuqoo waliin an iccitii bantiiti. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii laalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu bifa haaraan jabeessee itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa konyaa kibba lixa shaggar roggee fi jibaat irraa walitti dhufuun dheengadda jechuun waxabajjii 16 fi 17 bara 2022 ganama waraana PP murna gabroonfattu magaalaa Kamsii Biloomaa dheffattee jirtu haleeluun qawwee aakaamaa 7 irraa hiikuun 15 ol ajjeesuun hedduu madeesseera. Kanarraa ka'uun waraana weerartuu birmannaaf kallattii afuriin deemaa jirtu keessaa kan daannoo fi abboonnoo irraa kaatee deemtu eeguun ona jibaat ganda gaamoo jibaat keessatti dhukkee irraa kaasuun reeffa ishee lafa tuuleera. Kana malees guyyaa kaleessaa lixa shaggar ona dirreen cinni ganda arfinjoo dagaa keessatti waraana murna PP duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwataa jirtu osoo mana uummataa gubuuf deemtu gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon dura goruun ari'ee qawwee aakaamaa 2 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee of duuba deebisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo ammas tarkaanfii laalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu itti fufuun waboon zoonii giddugalaa kaaba lixa shaggar aanaa meettaa walqixxee magaalaa Minaaree keessatti tarkaanfii fudhateen 8 ajjeesuun hedduu madoon adabee jira. Haaluma kanaan ona meettaa roobii gandoota akka kuyyuu fi gicii qacaamaa waleensu figaandaa hulluuqoo fi birbirsaatti har'a lola sa'a dheeraa geggeessaa turen loltoota PP hedduu du'aaf madoon adabee jira. Gama meeshaan walumaa galatti kilaashii aakaamaa 16 hidhannoo guutuu waliin akkasumas meeshaalee garaa hedduu booji'uun dantaa galii qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa tarkaanfii diina adabuu itti fufuun aanaa Ada'aa Bargaa ganda Booroottis tarkaanfii laalessaa fudhatee loltoota PP 8 battalatti ajjeesuun 10 ol madeessee kilaashii aakaamaa 4 tiksitoota sirnichaa irraa hiikkachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Bilisummaa dhugaan afaan qawwee qofaan argama hanga bilisummaaf walabummaa Oromiyaan mirkanaa'utti rasaasni waboo dhuka'uun itti fufaa. Horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoo. Miseensi waraana PP tokko zoonii giddu galeessaa ona dirree Incinnittoo bootti harka kennatee jira. Miseensi waraana sirna PP kun meeshaa Turkii 2 hidhannoo guutuu waliin mooraa diinaa ganuun gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo ABO bootti makamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo saala gaariin kunuunsuun miseensa waraana Biltsiginnaa keessaa dhufe kanaaf gorsi siyaasaa kennamuufiin warra hafeefis balballi keenya banaadha jechuun dameen dantaa waraana ABO ibseera. Godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa keessatti hidhaa fi saamichi dukkana da'oo godhatee ammaachuu jiraattonni dubbatan. Jaal Murteessaa Bantii dabalata qaba. Murni fedhii aangoof waraana uummata Oromootti babbaasuun uummata hidhuu fi saamuu bar sirni PP godina Gujii lixaa aanaa Bulee Horaa magaalaa Qilleensoo Mokkonniisaa fi gandoota akka Surullee Waachuu keessatti Oromummaa yakkuun erga hidhaniin booda nama yakka kamuu hin qabne maallaqa hanga qarshii 10,000 irraa fuudhuun uummata qaala'insa jireenyaan miidhamee jiru akka malee hiraarsaa jiraachuu maddeen keenya ona Bulee Horaa nuuf himaniiru. Humni waraanaa kun magaalaa Qilleensoo Mokkonniisaa kan qubate baatii 2 dura yoo ta'u baatii 2 kana keessatti maallaqaa fi qabeenya biroo isaan saaman akkasumas sarbiinsi mirgi dhala namaa raawwate akka malee hamaa ta'uu himuun addatti immoo milishoonni sirna PP'f amanamoo ta'an halkan dukkana da'oo godhachuun mana namaa irra deemuun reebicha saamichaa fi mana jiraattotaa qabeenya guutuu waliin ibiddaan gubaa jiraachuunis barameera. Magaalaa Qilleensoo Mokkonniisaa fi ganda Surullee Waachuu keessa deemuun milishoonni uummatatti jireenya addeessaa jiran Faaya Deemaa, Shaamee Buloo, Gaalchuu Baatii, Guyyoo Warquu, Gammachuu Darasoo, Wandimuu Gaannibaa fi Geetaachoo Kurumsaaf kan isa faana hiriiran ta'uu fi gara jabina guddaan hanga albeen nama qaluutti illee rakkoo geessisanii jiraachuu maddeen itti dabaluun ifoomsaniiru.
uummati Oromoo godina Gujii Lixaa sababa hongeen dheerateef horiin harkaa dhumatee qaala'insa jireenyaa hamaaf saaxilamus gargaarsa dhabuun mootummaan faashistii Abiyyi Ahimad immoo ganamaaf galgala waraana isaatti babbaasuun rasaasaan fixaa jiraachuu irra deddeebiin gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Kaaba Oromiyaa godina Walloo magaalaa Kamisee keessatti badii tokko malee nama hidhuu fi bifa garaagaraatiin dararuun cimee itti fufee jira. Jaalaqaafan Fayyeeraa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti murni maafiyaa PP olaantummaa finxaaleeyyii Amaaraan hojjetu uummata Oromoo bifa garaagaraan dararaa jira. Haala kanaanis finxaaleeyyiin Amaaraa godina Walloo keessatti maqaa seera kabachiisuu jedhuun bobbaafaman qotee bulaa oomaattuu keessa hin jirre hidhuu fi qeerroowwan Oromoo badii tokko malee uleentumaa jiraachuu jiraattonni himan. Guyyaa kaleessaa gaafa waxabajjii 17 2022 magaalaa Kamisee keessatti konkolaachisaa baajaajii tokko qabanii uleentumaa turan. Qeerroon tumame kun badii tokko malee osoo baajaajii oofaa jiruu irraa buusuun mana namni keessa hin jirre galchanii uleen akka malee tumanii gadhiisan. Qeerroon kun maalan balleesse silaa naman fe'ee jiru hin qabu qofaan oofaa jira jedhee yoo gaafatu namoonni baajaajii ooftan hundi tumamuu qabdu jechuun humna dabalate mucaa kana akka malee uleen akka tuman himuu namoonni ijaan argan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Konkolaachisaan baajaajii humnoota finxaaleeyyii Amaaraan tumame kun kan maqaan isaa Jamaal Yaasin jedhamu yoo ta'u nama baajaajii oofee of jiraachisuudha. Finxaaleeyyiin Amaaraa fi jala fiigdonni bilchiginnaa uummata Oromoo sababa tokko malee ajjeechaa fi dararaa irratti raawwachuun hamilee cabsuu yoo dadhabanis adeemsa okkolaa isaanii irraa barachuu dadhabuun ammas nama badii tokko malee Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun kan ukkaamsanii asii buutee yoo dhabamsiisan kanas mana hidhaa keessatti bifa suukkanneessaa ta'een dararaa jiru. Ilmaan Oromoo Walloo karaa gadi ba'anii dalagatanii fi karaa mana isaaniitti galan dhabanii rakkachaa jiraachuun beekamaadha. Waraanni faashistii PP Walloo gubbaatti maqaa seera kabachiisuun baay'inaan buufamaa jiraachuu gocha safuu fi qaanii ta'e ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru. Kanumaan wal qabatee godina Walloo ona Jillee Dhummuggaa keessatti namoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo itti maxxansuun hidhanii turan mana keessaa baasuun gaafa waxabajjii 17 2022 waraana finxaaleeyyii Amaaraa itti ajajuun jumulaan ajjeesanii jiraachuu gabaasni maddeen irraa arganne ni ifoomsa. Murni bilchiginnaa lammiilee kaaba impaayiratti Tigraay keessa jiraniif nagaa wayya jechuun bakka qaamni sadaffaa jirutti ifaatti mari'achuuf yoo of qopheessu Oromoo fi ilmaan Oromoo irratti ammoo waraana 100,000 lakka'aman bobbaasuun ajjeechaa hidhaa fi dararaan ammeessaa jiraachuun ni beekama. Teessumni aangoo sirna balfamaa impaayera Itoophiyaa yeroon kufaatii isaa saffisu qondaaltonni PP dubbatan. Jaalul Gufaa Diinaa dabalata qaba. Gareen maafiyaan impaayera Itoophiyaa namoota sirna isaaniif amanamoo ta'an ofitti naannessuun akka waan fedhii uummata impaayerattiin aangoo qabanitti miidiyaa isaanii irraa soba olaluun uummata afaan faajjeessaa turaniiru. Murni kun yeroo garagaraatti woboo balleessineerra jedhee dhaadatus waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee cufa keessatti of ijaaruun humna waraana isaa jabeeffateera. Haaluma kanaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo waxabajjii 14 2022 magaalota Oromiyaa fi naannoo ollaa keessatti fudhateen aangawoonni mootummichaa naasuu keessa galuun watwaataa turan. Kanumaan wal qabatee qondaalli PP obbo Angaasaa Ibrahim sobaa fi galaan bulee dhumata jechuun woboo balleessineerra jechuun kan PP'n dhaadachaa turte sobaadha jedhee kufaatii impaayerattiif ragaa baheera. Kana malees pirezidaantiin naannoo Affaar xalayaa pirezidaantii naannoo Sumaaleef erganiin impaayerri Itoophiyaa diigamteetti kanaaf wal quba qabaachuu qabna jechuun ragaa dabalataa kufaatii impaayerattiif dhaamaniiru. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii fi yaada isaanii kennan Adaa Bargaatti qonnaan bultoonni xaa'oo bitachuuf gara magaalaa aanaa dhaqan hidhamaa jiru jaani. Jiraattonni gandoota baadiyyaa akka Haroo Booroo, Sambarroo, Saaggoo, Tuulii, Dasee fi Caancoo Birratee jaamanii waraana bilisummaa Oromootu baay'inaan keessa socho'aa ja'amuun hiraara hamaaf saaxilamaa jiraachuu himatu.
qonnaan bultoonni gandoota kanneenii waraana bilisummaa Oromootiif deeggarsa taasiftan jedhamuun tajaajila maayibaasii akka dhoowwataman taasifamuu fi namoonni hedduunis doorsisaa fi hidhaa baqachuun gara bosonaatti baqachaa jiraachuutu dhaga'ame.